بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاف رحمن ربي بكجرتان هندت سن راجراته. إن شاء الله حرس دركا حلقا ليلة القدر قبو في حلقا ليلة القدر حلقا كم أكته كبديسين في دهات ديتنجر. ربي كن دندا ورا حلقا كان قلنا مي خيري حلقا كان أرجت ربي نعقله. دواء ليلة القدر ربي قرآن سا خيستي أكن يديد دبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قرآن كان ولي قليسا لوحة المحفوظ الرافوني هل كان قتي قدو قبضتان كيسا سمي لفتي قدعان تتبوفني أجيكين إيغاسا تشرع عمتا جيدا ميسا دي كيستي إرقاما كان محمد صلى الله عليه وسلم مرتي تيكو تيكو انبوفني. وما أدراك ما ليلة القدر. هل كان قدريك أبو سن maaltu si beeksise yaa ergamaa kiyya Muhammad namni waan halkan sun ta'e siif hime hin jiru nutu siif himaa kunoo dhagay. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul qadri halkan qur'aanni isa keessa buufame halkan ji'a 1,000 yookaan waggaa 84 irra caalu. Akkana jechuun dalagaan gaariin takkittiin halkan san keessa dalagan salaata tahi sadaqaa tahi hojiin gaggaariin halkan san keessa dalagan tan halkan ji'a 1,000 dalagan caalti. Namni halkan san keessa salaata halkanii salaataa bule akka nama amata 84 guutuu salaataa buleeti. Halkan san keessa namni rabbii isaa kadhate kadhaan isaa hundi isaaf qeebalame. Akka waliigalaatti sawaabni halkan sanii sawaaba amata 84 yookaan ji'a 1,000 caala jechuu. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. halkan san malaa'ikaan samiidhaa gara lafaatti buuti. Kan akkasuma Jibriil cifraa isaatii waliin bu'u jechuu. Ruux jechuun Jibriil jechuu. Malaa'ikoonni samii bu'uun ajaja rabbii isaaniitiin. Rabbitu bu'aa jedhee ajaje. Salaamun hiya hattaa maxla'il fajr. Halkan sun halkan nagayaati. Halkan khayrii malee sharriin isa keessatti hin argamne. Halkan salaamataati. Kan malaa'ikaan samii buutu hundi nama mu'minaatti salaamattu malee bira hin dabarre. halkan kun yoomi gaafii jettuuf halkan kun ramadaana keessa jira jechuu malee halkan kanaan hin himamne. Garuu rasuuli sallallahu alaihi wasallam halkan kun ramadaana irraa kurnan dhumaa keessa akka jiru nuuf himanii jiran. Kurnan dhumaa irraayis halkan qaraa yookaan witirii akka ta'e ni beekama. Jechuunis halkan 21, halkan 23, 25, 27 fi 29 kana keessa halkan tokko akka ta'e ni beekama. Kanaaf halkan Laylatul Qadrii kana keessa milkaa'uuf salaata sunnaa baay'isuu, quraana qara'uu, sadaqaa kennachuu, yatiimaa fi miskiina gargaaru. Anaaf isinis warra halkan kana qunnamu rabbiin nu haa godhu. Yaa obboleeyyan kiyya khayrii hangana geettu tana sheer gochuu hin dagatinaa. Sababa ati sheer gooteen obboleessi kee yookaan obboleettiin tee takka ibaada irratti jabaattee yoo milkoofte khayrii guddoo akka argattu beeki. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.